እንደንደኝማ በቃ ሌላ ነገር አያስፈልግም። ሙባረክ ሙሰማዳ ወን ከነጫለ ሂንጅሮ ጀቸ ሺረቲ ወን ማሜ ሰላም አለይኩም ኡስታዝ መሐመድ ላ ሌላ ደገፈዳ ኢስላሜኑ ዴቢ ነማፍ ዴቢ ሶፈን ጀርጀሪና አሞ ወኒ ዱፍኔፍ መሪዳ ሙቤ ናፍ ዲፋ መገሩና አየምታ ዱበቹ ዳፊን ዱበዳ ኤሲ የሜንጅራ ኦኬ ላላ ኡስታዝ ከኛ ከበጀማ ያው በለይሰኛ አኒ አካ ከዲሪት ከሳንሲ በሬሴቲን ከሳንሲ ደወሌ አቦ አናፌቲ ኩን ኦሮሙም ሞልቀምና ከዲር ዲፋ ማወጂ ነገርሱ ወርባዳና መለ ከስማን ነገርተን ቢላ ኢላ ከዲር ዲፋ ማ ከዲር ያደ ማሜ ከኛ ኦብሳ ቀባዱ ረቢ ሶዳዱ በር ኦብሳ ዮ ጉርሰት ታቴ ዋንን አንጎዳ ሜቢ ዮ ዋና ምድሮ ከናት ታዱ ቢ አከስማተው ነከረዋ ወልቀቡ ዋኒ ኢላ በራመለ አገፈዱ አነኮ በሌ ሰፈቲቲ መሐመድ obboleessa kiyya wanni isin jechuu barbaade waan guddaa miti waan biraati masi xiqqeessuu fi miti waan isin jechuu barbaade Hamzaanis yaada mataa isaa kannati akkinaa ta'u kanaa jee saa walala Hamzaadhaaf deebii deebisuuf hin deemin dhaggeeffadhu itti dhiise kasaatiis ilalaa waan isin jechuu barbaadeen waan biraati miti Kadiris ogguu yaada sii kenne yaada Kadiris fudhuutii caddisi laa wanni isin jechuu barbaadeen gaafa Mubeenis yaada amma bar Mubeen yaada hawaasa waliin qabaa jira saa walala kanafu yaada kabiraaleen hamaasi dhufuu danda'a yaada hamaasitti dhufu kanallee ati gaarumatti fudhatteetuma kolfiteetuma mubarak musammaa dhiifamaa wajjin hedduu galatoomaa waan asitti nu waamtaniifis hedduu galatoomaa ilaa dubbii gabaabsatan bahu deemaa ilaa yoo mubarak musammaa anaat isinitti dubbatee wallahi yeroo lammaffaa mubarak yeroo lammaffaa sagantaan tun narraa bocolamuudhaaf narraa aduudhaaf yeroo dhiifama wajjin dhimminu dhufneefi ustaaz mariidha marii keessa immoo ustaaz Hamzaan maal jedhan rabba taasisu natti hin fakkaatu garuu rabbi haa taasisu waan mataa ganna qabachiise jedhee maaliif dubbata maamee keenya sabari ustaaz Muhammad deemuun hin jirtuuti maqaa keessa dubbatamee kee dhaggeeffadhaa aboo ustaaz rabbii suraadhaa akka nama obboleessaatiin akka nama cinaa dhaabbatu jeetan sitti akka obboleessaatitti sitti dhufee tolee marabbaan an jette erga marii jette aboo guyyaa kana لا أستاذ أنا كيف أنا أنا في كوفتي مريم وني نبوم ننجرو أستاذ كي جالي توكو لما فادي مو أستاذ حمزة شيء جابري تاو مالا وني سانجر تاو دي سمالا الله أعلم جتشالا مانجا مباركي لا لبلين أستاذ محمد بيان أبليتي تيبوني يو هاسوني خي اسم توك إديفام أنا كنت كشو متن جبادة waanin je'e kana gartee numan je'e rabbi khagodhu jireenya keessa rabbi isini haa urgeessu isini haa bareechu ani yaadana fakkaateen je'e malee ta'uu dandeessi ta'uu dhabuu dandeessi ammallee marii itti oofaa animmoo wanni nin jechuuf adumuu beekiyya yeroo hedduu ni beeytagaa mataa jabaadheetii waan takkatti dhiibbadha waan taateef jecha viidiyoo tana namni waraabbattan keessaan naa ergaa takkaa isinillee naa ergaa maaliif jennaan irra guddaa namni haasoo kiyya kana deemeetuma ifiif irra gahaa tanaaf haganmaan jechuuf adeemu beekiyyatti oofi naafsi kadir kiyya nin fitadha naafsi tanaaf ustaaz Muhammad bayaan akka nuti garuu kanatti mariidhaaf hin deemu inni gargaarsaaf dhufe gargaarsa san maaliif jennaan yoo amma kadirniin dubbadha jee afaanii qaba waan taateef yoo marii taate marii ni oofna yookaan ammoo akkuma seenaa qabadhaa viidiyoo tana namni waraabbattan mubeesaa لا أستاذ حمزة شيء جابر أستاذ حمزة شيء جابر تكا أفاني سموين بيكو هندم تنوس ديمو في سنجرتن
Akkasi. Isinin kabaja, isinin jaalladha. Haga isin na kabajan caalaatti jechuudha. Ni beektu kan ammoo. Tole laa ninta abshir. Ammoo viidiyoo waraabaa seenaaf ergaa ninta. Ayyee. Ustaaz Muhammad Bayaan kanaafuu mariirra jirama waan ta'eefi mariini mariidha. Ta'uu mala ta'uu dhiisuu mala Allahu a'lam rabbitu beeka jedhan isaanu. Rabbi moolii isina jira wallaahi al'aazim wala kadir ta'e isa isin rabsu ta'e isa isin qeequ ta'e abbaan fedhe isiniif booniyyeen addaan bahuu keessan namni fedhu jira jedhee yaadu'an. Dhaga haala yoo shayxaana ta'e malee namni jaalala jibbu namni wal jaallachuu namaa jibbu jira jedhee yaadu akka kootte jechuudha. Kanaaf isiniif booniyyeen waliin jiraattanii ilmoo argattanii waliin itti fuftan gammachuu ummataati mubaarak maal jedhe jedhaa seenaa lafa qaadhaa haasaa kana. Kanaaf mee burqaanis dhufee jira yaada malee waa biraan dubbatinaa maal wayyaa ustaaza keenya kana haqubachiifnu agar yaani mana itti ijaarru ummata keenya yaadaafannu fi yaada isin irraa buutu mana ijaarree mucaallee itti galchinu akkasiin galta goolu. Tole yoo tan isin ummataa kan godhu lakki yoo jettan gabaabsaa tole yoo jenne beellama qabneefi geggeessine malee hadha gargaarsaaf hin dhufne beellama qabneefi geggeessineeti kabajaan haga beellamni geessutti keessaan illee wanni dubbatamaa yoo jiraate burqaan ni jira ustaazni illee ni jiru nama hagasitti namni akkana naan jedhee utaalee deemu miti ustaaz Zamzaan illee ustaaz Bayaan illee na jalaan jarjarinaa dhiifama na jalaa afe hin jedhina afe jechuun hin ta'u jedhamee manni kun yeroo isinitti cumame narraa haftee jedha. Isinin jaalladha kunoo nama 1700 jaaratte isinin kabaja wallahi billahi garaana nyaattu ustaaz Muhammad Bayaan baay'ee garaana nyaattu isini galee mee kadir yaada Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jirtu. Waalaikum assalam warahmatullahi. Wanni dha yaada kiyya dubbadhee bayaanii. Fitan burqaa naa'obsi Profeesar Usmeenis si dura jira naa'obsi gabaabsi qeeqan kaasin qeeqa tokkoon kaasin. Ani qeeqaa miti. Ani nama ustaaz inni ni beeka nama ustaaz keessaanis itti dhalaa'ee deeggaree wanni jechuun ture. Ani yaada tokko lama sadi jee yaada lama gabaabsee isinii kaasa. Tokkoffaa irratti ustaazni keenya kun mucayyoon tun ammaan dura Mubaarakilleen akka obboleessa isatti ni gargaaru Oromoo nam mucaa kanaa gargaaru jara adda fagaate kana walitti haa deebisnu. Jara yeroo hunda gartee ijoolleen tun lakkuma ajandaa ta'anii ijoolleen tun garaa dugda ta'aa deemti. Walitti finnee ajirii haa dalagannu. Duris biyya keenyatti akka hawaasa Oromoo keessatti gaafa namni tokko darasaa yookaan nama diinii baratu tokko kabajaa qaba hawaasa keessatti. Ammoo namni tokko gaafa ka'ee na gargaaraa jee fuula keessan dhufe gargaaramuu qaba. Mubaarakilleen kanumarra dhaabbatee mucaa kanaa gargaaruu jedhee dhufe. Obboleettiin teenya jaartiin isaa booniyyeen lakkii naaf hin ta'u jettee maaliif sababa qabdi? Keessaan dhaqee gaafadhee jira. Maaliif hin barbaanne jedhanii ture. Obboleessa kiyya Qadiir adda osoo ijoolleen tun na gargaarte boruu gadi ba'anii ittiin akkana naan jaanii hamilee ittiin na cabsanii gargaaramuu niin fadha. Ila dhaggeeffadhaa jira keenya. Gargaaramuu niin fadha. Silaawaa gargaaramuu waan nama gartee wanni godhuu miti. Rakkoon maatu harka gamaaf gamana nu teessise. Jaarsi kiyyalleen umrii isaa guutuu gargaarsa keessatti fixe diinii keessa fixe. Amma mootu deebi'ee ammallee darasaa jira. Maaliin gochuu danda'a? Anilleen kun eega biyya namaa dhufe waggaa lama ka jedhuun yaada kanatti kennitee turte. Okay, hin barbaaddu. Eega hin barbaanne jaarsi kee haa dhaqee akkana ta'u jennaan jaarsi ishii kophatti waan godhuu qabu waan hin dandeenyeef wanni san mubeellee waan godhuu eega isiin didde waan godhuu hin dandeenye wanni jirreef achitti hambifame. Isiin ammoo eega wanni kun dhufee jaarsi isilleen yeroo hedduu deddeebi'ee wanni inni dubbatu. Xiqqaa fi guddatti abboo rabbii jedha. Wallaahi yoo isii sobate yoo isiin jecha kanan jedhin ani sareedha. Ani dhugatti kijibaadha. Jagatiin anaanis dubbatteetti jecha kana dhugoomseeraaf shir. Akkasii jechuudha. Kanaaf amma gabaabsinee wanni jennu ustaaza keenya atillee namni hundi yaada haa kennu Kadiiriis yaada haa kennu cadhisii dhaggeeffadhu yaada nama hundaa kiisha keessa kaayadhaa. Badaallee kiisha keessa kaayadhaa. Gaariillee kiisha keessa kaayadhaa. Deebii deebisuuf hin jarjarina. Adda yoo Hamzaan yaada wanni kun akkas haa ta'u jedhees wanni ta'u hin jiru inni yaada kennatee isin gargaaruu danda'a. An akka Kadiiritti yoo ka gargaarsi dhufu ta'e wallaahi summa wallaahi hawaasa nama 7,700 duratti
qarshii Itoophiyaa 10,000 Ustaaz Mahammadiif yoo gartee haadha warraasaa walitti galchuudhaaf yookaan gartee waan inni mana kireeffatee haadha warraasaa itti simatu hawaasni kun gargaaruudhaaf ka walitti dhufu yoo ta'e qarshii 10,000 wallaahi rabbiif jechoof qabe Ustaaz Mahammadiif miti yookaan Booniyyee fi miti. Jarri kuni Ustaaz Mahammadis dilaa'oodha anis dilaa'oodha namni kun duratti yoo fedhe waan fedhe yoo dalage rabbiif jechaan godhaaf namni kun rakkatee eega fuula kee dhaabbatee abboona gargaara rabbii jedha haadha warraa kiyyaa tana rakkina akkanaatiif innarraa fagaatte tanaatu kana badiitti illee isii ofu jira aboo anuma ifuma bira na fidaatiin alaalaa jechaa jira mire. Kanaafuu gaafii namoota hedduu keessatti Ustaaz Mahammadiin kun mucayyoota ni bulfata ka jedhu mee walitti finnee haalaalluun isiniin jaa. Kanaaf Ustaaz Mahammadii kiyya please booniyatilleen haga fedhellee yoo ta'e namni waan fedhe yoo je gaafii namaa deebisuudhaaf hin deewanni hin jira namni gaafii isin gaafachaa jiru yaada kennachaa jira yaada namaa kana dhaggeeffadhaatii kabiraa tillee akka gubbaan isinii dhufu yaadni kun isin qaraa deema isin fayyada malee isin hin miidhu gaafa amma Kadiir dhufe yoo isin ji'a takka waliin jiraatan Kadiiriim yoo jedhe yoo ji'a lama waliin jiraatanii nu garsiiftan maashaallah jabeenya keessan argaa jirra inumaatu kun isin qaruu qaba. Xiiqii keessa isin galchuu qaba. Anarraa barnoota fudhaa jiran. Anaafaati warraa kiyyaa biyya kanaaf santeenye dhaggeeffadhaa jiran. Please Booniyyee fi Ustaaz Mahammad nurraa barnoota fudhaa. Narraa barnoota fudhaa. Qeeqni namaa isin jabeessuu qaba. Ani jabaadhee haadha warraa kiyya wanni waliin na fide xiiqiidha. Namni xiiqanyaa dhiirri dhaggeeffadhu unootti dawwalanii kute eessaa dhageera. Eenyu dubbanna namni dubbatu hin jiru. Please kanaafuu. Dubbadhu ajariirti Booniyyee galchaa neetworkii buuse Booniyyee. Malee namni hin buufne ofiin isin baani. Okay, hin arrabsinaa please mucaa mucaa kana. Abshir arrabsitaniillee mucaa kana daangaa keessaa hin baasinaa. Mucattii tanallee hin arrabsinaadha dhiisaa please. Namni yoo daangaa keessaa darbe dhugaa dubbachuuf waan hin taane godha. Namni kun akka waan hin taane hin gooneefu akka maqaa keenyaan sababa keenyaan namni kun makiinaa jalaa akka hin seenne namni kun akka of hin ajjeefne namni kun akka waan xiiqii takka irra hin buune please hin arrabsinaa. Daangaatti hin darbina rabbii jedha dhiisaa isiniin jedha yoo gargaaruu dandeessan gargaara haa guyyaan qabameef yaaduma gaggaarii kennaa fi akka isaan jajjabaatan hamilee akka walitti ta'an godhaa isiniin jaa hundi keessanuu yaaduma sirrii wooma gartee isaaf hamilee ta'u kennaa fi bira taraa isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ta'u ulfaadhu Profeesar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتو خيسنو أكام جرتان مبارك محمد حمزة خدير بركان فجري انتو خيسنو بغانا جي انجراتني تدراتي جرخينيا اني جولو متنيا تسوشال ميديا فايدمتون دا في كومنتي يو غرتي غاري تاتيف قبا علمنا ما هنگا علمنا ما تهتي ندو غورا علمنا ما